Finfinneen magaalaa Oromooti jenneeti kana. Finfinneen seenaa keessatti bakka yeroo jalqabaati fi ilmaan Oromoo gabrummaa jalatti itti kufaniin beekama. Sirna Minilik yeroo jalqaba Oromoo qabatu Finfinnee irraa uummanni Oromoo kan qabame. Achirraa jalqabeeti aadaa Oromoo irratti dhiibbaan, achirraa jalqabeeti lafa Oromoo irratti dhiibbaan, achirraa jalqabeeti qabeenya uumamaan Oromoon qabu akka ittiin fayyadamne dhiibbaan gochaa kan ture. Kanaaf Finfinneen lafa Oromoo Tuulamaa, lafa Gullallee, lafa Abbichuu Galaan ka gosoonni kun irra jiraachaa turanii, lafa gosoonni kun humnaan weeraraan itti cabanii qabeenyi isaanii itti badeedha. Uummanni kun ummata aslii lafa kanarra jiraatan indigenous people jedhanii ummanni Oromoo yeroo san lafa kanarraa buqqa'ee mirga sadarkaa idil addunyaatti beekamu International Convention on Indigenous People jedhanii kan gaafatan mirga qabu. Mirgi kun maali? Mirga kana keessaa tokko mirga hiree ofii murteeffachuuf Finfinnee irratti kan qabu jechuudha. Ummanni Oromoo yeroo dheeraadhaaf qabsoo taasiseen mirga hiree ofii murteeffachuu kan irratti qabsoo hadhaa geessee bara chaartaraa yaadatamaa. Yeroo sanitti chaartariin kun yeroo jalqabaatiif sirna federaalizimii kanaaf bu'uura kan kaa'e. Achi keessatti labsii 7 bara 1987 keessatti Finfinneen diffaayin taatee jirti. Akkamitti diffaayin taatee? Akka naannoo 14tti. Bal'inni yeroo san Finfinneen naannoo 14 taatee sirna dargii irraa gamana darbitee ni beekama jechuudha. 1987 yeroo bayu Finfinneen capital city yookaan magaalaa muummee federaalaatii fi heera mootummaa jalqaba naannoo Oromiyaa bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa baase jalatti magaalaa muummee Oromiyaa ta'uudhaan yeroo san caqafamte bu'aa hiree murteeffachuu ummati Oromoo irratti taasiseen naannoo Oromiyaa keessatti kan hammatamte jechuudha. Isa kana maali fakkeenyuma kaasuudhaaf heera mootummaa bara 1987 bahe keewwata 2 jalatti የኢትዮጵያ የግዛት ወሰንጃ የግዛት ወሰን jechuun bal'ina lafa Itoophiyaa biyya jedhamtu kana kan jaaranii naannolee walitti dhufeeti jaaree jedha. Kanaaf yeroo san amma naannolee akka naannootti walitti dhufanii mootummaa Itoophiyaa kana jaaran keessaa tokko naannoo Oromiyaati. Maal jechuudha? Biyya kana keessa jiraachuuf lafti tokko naannolee sagalan kana keessa bakka tokkotti hammatamuun dirqama ta'a jechuudha. Finfinneen immoo handhuura Oromiyaa keessa jirti, lafa Oromiyaati, magaalaa muummee Oromiyaati, teessoo mootummaa federaalaati jechuudha. Obbo Ibsaan kaasanii jiru. Magaalaan tuni magaalaan Finfinnee teessoo mootummaa federaalaati jechuun mirga abbaa biyyummaa Oromiyaan Finfinnee irratti qabdu ni daangeessa moo hin daangessu? Sabaaf sablamnoonni as Finfinnee keessa jiraachuun isaanii mirga abbaa biyyummaa Oromiyaan magaalaa tana irratti qabdu ni daangeessa moo hin daangessu? Finfinneen itti gaafatamummaanis mootummaa federaalaati jedhamee keewwata 49 jalatti kan tumame kun mirga abbaa biyyummaa Oromoon Finfinnee irratti qabu kan hin hambisu gaafii jedhu. Waa'ee magaalaa muummee teessoo federaalaa kan jedhu addunyaa kanarrattu akkaataa mootummaaleen federaalaa magaalaa teessoo isaanii yookaan muummee isaanii itti hundeeffatan gosa sadeen tokkotu jira. Inni tokko
federal district jedhanii kan ka'an. Federal district jechuun keessattuu federal district kana kan uumaman biyyoota haarawaan magaalaa muummee isaanii hundeeffatan baay'een isaanii gosa kana filatu. Maali? Iddoo isaan adda baasanii yookaan lafa walitti baasanii akkuma Washington DC amma ilaalaa jirru lafa walitti baasanii lafa san irratti bifa haarawaan teessoon teenya asii jedhanii kan naannoon tokkos irraa mirga hin qabne kan mootummaan federaalaa bulchu magaalaan dheerinni bal'inni heera mootummaa keessatti caqafamee taa'u jechuudha. Finfinneen kana jalatti hin kuftu. Inni lammaffaa city state jedhanii kan ka'an akka magaalaa muummee mootummaa federaalattis kan tajaajiltu ofii isheetis immoo akka naannoo walqixa akka Oromiyaa, walqixa akka naannoo Amaaraa, akka naannoo Tigireetti kan laalamtu jechuudha. Magaalaan Finfinnee naannoo miti. Naannoo 9 qofa qabna. Amma ibsinee jirra. Naannoo 9 kana keessa hin jiru. Lafni naannoo 9 kana keessa hin jirre naannoo 9 kana keessa tokko keessatti argama jechuudha. Finfinneen handhuura Oromiyaa irratti argamti. Kanaaf akka Barliin akka city state'itti kan laalamtu miti. Finfinneen kana jalas hin jirtu jechuudha. Sadaffaani a city within the state jedhan. A city within the state kan jedhanii mootummaa federaalaa ijaaran kana keessa magaalaa jirtuu fi ofii ishee immoo akka magaalaa teessoo mootummaa federaalaa taatetti kan ibsamtu jechuudha. Finfinneen kana keessatti kan kuftu. Magaalaa akkanaa irratti eenyutu aangoo qaba? Mootummaa naannoo magaalattiin keessa jirtu. Eenyu seera irratti baasaa? Mootummaa magaalattiin keessa jirtu. Eenyutu poolisii irratti gurmeessaa? Magaalaa naannoo magaalaan sun keessa jirtu jechuudha. Finfinneen Oromiyaa keessa jirti. Aangoo seera baasuu, aangoo raawwachiisuu, aangoo abbaa seerummaa kan qabu mootummaa naannoo Oromiyaati. Amma san argaa jirraa? Argaa hin jirru jechuudha. So magaalaa teessoo mootummaa federaalaa ta'uun Finfinnee mirga abbaa biyyummaa Oromoon Finfinnee irratti qabu kan hambisuu miti jechuudha. Aangoo seera baasuus dabarsanii federaalaaf kennuu jirani. Manneen murtii amma wiixinee labsii samoona kana bahee sooshaal miidiyaa irratti naanna'aa jiru kana aangoon mootummaalee leevilii 2 qofatu jiru biyya kana keessatti by the way. Mootummaa federaalaa fi mootummaa naannooti. Akka biyyoota biraa leeviliin 3 hin jiru mootummaan. Kanaafi aangoon kan qoodamu eenyu jidduutti? Mootummaa federaalaatii fi mootummaa naannoo jidduutti. Magaalaa takka naannoo tokko keessaa ol luqqisanii seera irratti baasuun, seera irratti raawwachiisuun aangoo abbaa seerummaa irratti qabaachuun hin danda'amu jechuudha.